miliyoon hamma kan hunda heddummatu kana ummata Oromoo baay'ee kana yookaan saba akkasitti calleef galaana kana keessa seenanii yookaan immoo maqaa isaaniitiin daldalu isiniifan jira jedhee kan ficcisiisaa jiru OPDO ta'uu ishee asumaasinitti hima jechuudha. Akkuma uummanni socho'ee ka'u akkuma uummanni dhaabni kun nu wajjin jira yookaan OPDO nu wajjin jira nu gargaara waa tokko nu dalaga afaan diinaa jala ta'anii isaantu karoora fakeeka keenya nu wajjin isaa wajjiniin hiriiraan bareedaa nu baasa jedhanii akka isaan abdatanii wajjiniin kaan akkuma uummanni ba'ee dhume kan dhumaa jiru kataasisu OPDOdha jechuudha. Umman Oromoo meeshaa fiilmiitti hojjetanii miti yookaan immoo meeshaa diraamaatti hojjetanii miti jechuudha. Ilmi Oromoo yookaan barataan Oromoo kaduu tokko haadha isaaf barbaachisa biyya isaaf barbaachisa isatu sammuu isin arraa ittiin gabroomtanii ummata jalatti gadi bitamaa jirtan isa har'a xiqqaan isin bulchaa jiru kanaan borummoo addunyaa bulchuu ka danda'uudha barataan har'a dhumaatiin jiru kun jechuudha. Jecha keessaniin warqeen xuwistanii kan dhoqqee afaan ummata Oromoo keessan jechuudha. Jecha keessanii waa meeqa ijaartanii waa meeqa gootanii ummata miti Oromoo qofa miti addunyaa kana mara kan bilisoomsitan gocha keessan gabrummaa gaditti gad deebitanii harka diinaa keessatti yookaan immoo harka ummata bicuu jalatti nyaatamaa akka jirtan yookaan immoo bara yookaan immoo aangoo isaaniitiif yeroo akka dheerisaa jirtan beekaa jechuudha. Kanaafuu ummata Oromoo uummanni Oromoo akkuma duraanitti diinummaa keessaniin isin beekee akka isinis diina ummata Oromoo TPLF wajjin TPLF wajjin tokkotti akka isin ilaalu as baatanii isiniif jirraa qabsoon karra qabdii qabsoon nu banamteertii si wajjiniin jirraa sabni ka barbaadu deebi'uu fi qaba jecha holola gochaa miti holola jecha qofaan as baatanii karanatti hirroobinaa jechuudha. Kanaafuu warreen ammas jechuudha hayyoota biyyaan alaa keessattis wanti nani dhaamu jechuudha. Yookaan maqaa ummata Oromoo dhawuu dhiisu akkuma danda'amitti ko umma ofiitti daldalatanii jireenya ofii mijeeffachuu jechuudha. Malee harka ummata Oromootiin harka qabachuu hidda qabatanii ummata keenya fixuu naa hafu. Yoo hin dandeessan ta'e jechuudha warreen akka kookun tariiti waan tokko jechuudha ani Oromummaa waan ta'eef hin dubbadha malee bosona seenetan lolaa kana waraanaa dirree bobbaa waraanaa keessan seena maali jechaatiin hin jiru ani. Kana alaata haqni jiru maaliif ummatumti keenya ummata keenya gurgura ka jedhu dubbachuu dhufe tunumtoo isinitti dhageessa jechuudha arjooma namni tokkichi sumuni tokko tolitti baase jechuudha ummanni harka tokko lammaffaatu ummata biyyaan alaa yookaan ollaa keessatti argamu kunniin otoo meeshaa bitee ajjeesullee baatan lubbuu ofii ittiin baafatan jechuudha yoo hin arjoomne yoo meeshaan binne taate ummataan hin taphatiina umma yookaan wajjin galanii dhumu yookaan asii achi karoora qofa itti gaddiirsitanii ummanni ba'ee dhuma gaafa sana reefa miidiyaarra baasanii qarshoon itti fufaa qabsaawwanni kufaa jettan jecha kana kan sin jalaan jijjiiramni argattan jechuudha. Haga yoomitti tayyib ummanni qabsoon itti fufa jedhee too qabsaawwanni kufa gaafa qabsaawwan martuu yookaan jiraatton biyyarra jiraatan hundumti dhuman warra biyyaan ala jirtan kanatu galeetoo jara wajjin jiraachuu barbaada jechuudha. Amma booda holola ebeluun du'e umman Oromoo jalqabuma isaatu du'eera. Du'aadha umman Oromoo lubbuu keessaan bahin malee du'aatiin jira. Haati harmeen jechuudha akka waliigalaatitti boo'atiin jirti jechuudha. Haaraa miti. Nuuf duuti haaraa miti. Nuuf reeffi arguun haaraa miti. Dhiiga arguun haaraa miti jechuudha. Kanaafuu yoo waan gootan gochaan godhaa malee akkuma OPDOti jechuudha warri alas jirtan tultullaa qofa yookaan haasawaa qofaan jechuudha. Ana dabalatee hundumtuu jechuudha. Yoo isinii danda'ame duuriyootumti Facebook irraa jedhame kunis hayyoonnis abbootiin amantaa hundumtuuyyuu waan qabuun har'arraa kaasee yoo qabaate arjoomee meeshaa tokko bitee uummata isaa gargaaruudha malee oduudhuma asiifachitti gadi afuufanii uummata keenya diinatti gadi yaasanii reeffa isaanii booda miidiyaarra asiifachi oofanii itti ololuun bu'aan qabu. Ammas taanan jechuudha. OPDO diinummaa ishiitiin beekaa malee firummaadhaan hin beekina. Sammuun jechuudha sammuuta ummata kanaa ka bitaatiin jiru arra OPDOdha jechuudha. OPDOn kophaa ishee ofiin beektee osoo hin taane achi kan itti gad ergamu haala fi tooftaa ishiin baafattee umurii ishii dheereffachuudha. TPLF diriirsituuf ishii fudhattee yaada kana qabattee kan karoora kana kara keenyatti gad diriirsitee fakkeessuudhaan jechuudha. Jechaan samiirra balali'uudhaan gochaan immoo hallayyaa jala seentee jiraachatiin jirtu dhidhiitamaa jechuudha. Saba bicuudhaan. Kanaafuu arras ta'e karoora hedduu yookaan sablammii kana wajjin buluu qabna kana wajjin waliin galuu qabna seenaa kaleessa calanqoo irratti harmi muramaatiin ture jechuudha walitti deebi'uudhaan ummata Minilik kan taate wajjin walitti deebi'uudhaan arras ummata keenya fixaatiin jiru jechuudha calanqoo irratti dubbiin kaleechaa madaan hin qoorin kan afaan dubbate har'a akka inni dhiigu taasisaa ka jiran jechuudha.
Kanaafu gowwummaa naa hafu ammaan booda gamnoomudha malee sabarratti diraamaa hojjechuudhaaf hin jedhaa yoo dhageetti keessa jechoota hin taane dubbadde na of kalcha.